Dooktar Abiy ijaarsa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu eegalchiisan. Finfinnee Amajjii 2018 Ministeerri Muummee FDRI Dooktar Abiy Ahmed ijaarsa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu eegalchiisaniiru. Dooktar Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka jedhanitti guddinaa fi saffisa geejjiba qilleensaa Itoophiyaa guddataa dhufeen walitti hidhamiinsi idil-addunyaa daandii qilleensaa Itoophiyaa itti fufiinsa akka qabaatuuf imaltoota miliyoona 25 ol waggaatti keessummeessisuu irra kan qaqqabeen buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti dabalata buufanni xiyyaaraa guddaa biraan misoomaa jira jedhan. Tarsiimoon buufataalee xiyyaaraa garaagaraa ijaaruu kan fuulduratti kaayyoo Itoophiyaa giddugala geejjiba qilleensaa Afrikaa adda ture taasisuuf qabame ta'uu ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa kun seenaa Afrikaa keessatti bu'aalee misooma geejjiba qilleensaa guddicha ta'a jedhan. Kunis riifoormii dinagdee gooroo Itoophiyaa, ajandaa indaastirii babal'isuu fi tarsiimoo waggoota dheeraa aviyeeshinii waliin kan wal simu ta'uu eeraniiru. Pirojektichi dorgomtummaa daandii qilleensaa Itoophiyaa kan cimsu ta'uu dubbataniiru. Akkaataa matta'ee fi seeftaan dandeettii wal quunnamuu Afrikaas ni dabala jedhan. Koriidariin tuurizimii fi daldalaa kan bal'atu ta'uu eeraniiru. Itoophiyaan giddugala walitti hidhamiinsa taasisa jedhani. Finfinnee irraa gara kibba bahaatti gara kiiloomeetira 40 fi ol ka'iinsa meetira 1910 irratti kan argamtu Bishooftuun hojii xiyyaaraaf haala mijataa kan qabdu yoo ta'u, imaltoota bakka ga'umsa isaaniis Itoophiyaa taasisanii fi kanneen tiraanzit godhaniifis mijattuu ta'uu ibsaniiru. Dhiyeenya magaalaa Finfinnee waliin qabduun geejjiba qilleensaa Boolee wajjin haala salphaatti walitti hidhamuun haala mijataa uuma jedhan. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuu boqonnaa jalqabaan waggaatti imaltoota miliyoona 60 keessummeessuu kan danda'u yoo ta'u, wayita xumuramu imaltoota miliyoona 100 fi miliyoona 10 kan keessummeessuu fi Afrikaa giddugala geejjiba qilleensaan addunyaa irratti adda duree taasisa jedhani.